nagaan mana kanaaf haa ta'u. Kan gurra qabu haa dhaggeeffatu, kan hubachuu danda'us haa hubatu. Sagalee Waaqayyoo jiraatadha, humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa qara lamaa caala qaramee caala qara qaba jedhameetiin caafameetiin jira. Kanaafiyyuu isinis akkuma sagalee Waaqayyoo jiraata ta'e, isinis immoo sagalee kana faana jiraachuu yoo barbaadan sagalichuma san amanadhaa. Abboommii isaas cimsaatii eeggadhaa. Yeroo san isinis akkuma sagalee kana bara baraan darbitaniitiin jiraattu. Kiyyaa wayyee gaashee kottumee akkanaas ishi gaashee dhufe. Maaliif na yaamtanii gaashee? Gadi taa'isittan hima. Yaa mucaa koo, waan tokko si gorfadha. Wangeela kanaaf jiraadhu. Abboommii isaas cimsiitii eeggadhu. Wangeela kanatti, sagalee kanatti qabamiitii jiraadhu. Bantii Waaqaa fi lafti darbuuf deema. Kan hin dabarre sagalee Waaqayyoo qofadha. Sagalee Waaqayyoo darbeetiin bara baraan jiraata. Namni sagalee kanatti amanees darbeetiin bara baraan jiraata. Namni sagalee kanatti hin amanne garuu bara baraan badeetiin hafa. Isa kana sirriitti qalbeeffadhu. Sirriittis hubadhu. Kanaafiyyuu yaa mucaa koo, wangeelatti qabameetii jiraadhu. Sagalee Waaqayyoodhaafis abboomameetii ittiin jiraadhu. Kanan si gorfadha jedhee tanan yaa mucaa koo.